Jira jirtu jecha halliiraaf shamaraa daa'imman muguddoon hojjetaaf daldalaan dhaloonni qubeedhaa barattoonnis jira daandii milkaa'inaa kan qabattan karaa yoomiyyuun dhabinaa tokkummaaf jaalala manas ta'e alaan gurraanis caqasaa ijaanis ilaalaa walaloo gabaabduu boorsituu sammuu qabadheen daadha hundumti keessanuu maali laata haali mata dureen isii harki garri caalu kan hin beeyin hin jiru boonsaa tiiviisiin maal akka dubbattu irraa dhageessanii obsaan na caqasaa dhaamsa koote dubbachuufis tola hansisee nu gara boonsaa tiivii jedha moggaasni nu laala teknooloojii ammaa kalaqa haaraa irra kan hundaa'e ajab maashaallah yuutuubiin banamee qilleensarraas jira sabskiraayib sheer laayikii waan bira laaleen maxxanfate jecha teknooloojii ittunuu moggaas jedhu boonsaa tiivii eessa maddii fi dhiiroo ingilizii kan hin beeyne jiru afaan ingiliffaan kan boorraa tiivii meeshaalee ammayyaa kan dhufe dhiyeenya ijaanis ilaalaa sagalees dhageenya jecha dinqisiisaa tiivii maxxanfate fayyadamaan bishaa ibroodha jedhama maqaan abbaa isaa godillilleen arsii aanaa shanan kooluu xulluu qaraaruudha iddoon dhaloota isaa kan ittiin beekamu ispoortii hojiinsaa yuutuub jala seentee boonsaa tiivii argachuu dandeessa ajab kennaa haqaayyoo laalu akkaataa raajiin kakuuttame rifeensi mataasaa dhiiraadha modhalaa shakkii keessi galcha ijaallaatee quuftuu kallattee afraniin qilleensi roraasaa kalaqa sammuuttis ni kenneef badhaasa meeshaa teknooloojii viidiyoo mataasaa diraamaa hojjetee yuutuubiin gadhiisaa buufatee ilaala sabaaf sablammoonni biyya alaaf keessaa bashannana sammuu kan argattan namuu laayik godhuu qabdan boonsaa tiivii hoomuu kan harkeef kan harkin hojii isaa dandeettii yeroo dheeraan dura barsiisuu jammare shaakala ispoortii magaalaa awwadaa harargee keessatti saaboon boonsaa ibroo iddoo adda addaatti harkatee beekamti gosti ispoortiitis ITF jalqabaaf kan dhufte biyya kooriyaati kaayyoonsi jaalalaa galmisi fayyaati iddoo abaratu jedheeto ispoortii boonsaa tiiviin dhufe haala shanan kollu ganda duwwaa tokko safara qoreetti iddoo bashannanaa qabdu miidhagina waajjira poolisii kallattii mirgaatti barsiisuu jammaree xinnaama guddaatti tajaajilli kennuus kan akka sarkasii ispeeshaal kiikii fi barsalfi difeensii teeknikaal aartillee diidee waafransii haala salphaa ta'een kan buusu fileksii haqaamaan guddaasis deebisee salphatti meeqaan meeqa garree araadaa kan ture sijaaraaf jimaan qaamee fugguree sombaa baqaleensaa weeraramaa ture birrii faffacaasuuf kan dirqamaa ture filamoo boonsaatiif ispoortii ooluuf achi buuteen gare kan argeef kan argin laaxiif faaqaan diisaa viidiyoodhaanis ta'e bira dheetes tas raandoom godhotee qilleensol deemu shaashaa jedha luuccaa rifeensasaa baadiyyaaf magaalaa kan dhiiraaf shamaraa amantiinis ta'e bifaan garagara sirratti raawwatu badiidhaaf dhaara boonsaatii fi namuu walqixxummaan la'a arraaf kunnu biraa dhaabee asumaanii yeroo itti aanuuf nu eegaa obsaanii hordoftoota chaanaala keenya boonsaatii fi warri taatan hundi keessanii walaloo gabaabduu talatti akka nuuf boortan abdii isinirraa qabna yeroo itti aanuuf miidiyaa keenya boonsaatii fi kanarratti walaloo guddoo takka qabannee isinii dhiyaachaa jira hangasoo kan jaartii qabus harkarra kaachaa mallaa ishee keessa dhudhungachaa kan jaartii qabnees obsafe gadhiisaa atillee modera fuudhumaaf ta'isa hawaasni keenya hundumtu keessanuu akkaan ammaan tan isiniin jedhe kanatti viidiyoo kana laalaa sabskiraayib laayik sheer walii godhuun dagatinaa Let me introduce myself. My name is Itsasan. Arsizo Shanankol Orada. I am in grade 12 student. I hope to see you again sometime. Goodbye. See you. Boonsaa TV subscribe godhuudhaan nu gargaara yookaan nu deeggara.